Harka fuunee daawwattoota kiyya kabajamoo namni galata namaa hin beekne galata rabbiitillee hin beeku jaamami kannaan xiqqaan qabdu kannaa habba lama tan ijoollee biyyaarraa Naayiroobii jiraatan nama lamaatu kannaa kanaaf erge isaanis hedduun galatoonfachuu barbaada. Kannaa amma asirratti mul'achaa jiru kana jechuudha maqaadhaan dalagameeti kanaaf ergame Naayiroobiirraa inni amma harkatti ol fuudhee jiru kana namni naaf erge obboleettii Saaliyaa Ziyaad ergaan itti naaf ergite nama ergeessee jirti guddaa galatoomii siin jechuu barbaada jechuudha. Kanaas saahiba kiyya kan waan hedduu wajjin dabarsine jechuudha gandatti innillee achuma Naayiroobii jira. Kanaas isaatu naaf erge deeggara Arsenaal too yini beekaa Saaliyaa Arsenaal kana hojjechiiseeti achirraa naaf erge kannaan namaa immoo tuffatamuu hin qabdu haa xiqqaattu haa guddattu maaliif jennaan waan namni sii kanne isaan galatoonfattee ergaan teessan nageesse galatooma jechuun dirqama jechuudha. Kanaaf Abdallaa Sheekh Qaasim atilleen guddaa galatoomi inni deeggaraa Cheelsiiti ani deeggaraa Arsenaalii gaafa biyyi jiru takkan haqaanyi turre gizee Cheelsii fi Arsenaal taphatan gama gamaa baaneeti waliin morkachaa turre akka nama kubbaa taphatutti jechuudha. Ergaan ati naaf ergite nageesse jetti Abdallaa Sheekh Qaasim guddaa galatoomi siin jaa. Egaasiin waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa teenya ooluma.